Fakkaataa Guyyoo Waariyoo bal'ina isaa qopheesseera. Hooggantooti jijjiirama kabaay'ee abdataman mootummaa barree jijjiiramuun isaanii Afrikaa diimokiraasiin akka naafattuuf sabab ta'ee jira jedha gabaasi kolomistiin Ameerikaa beekamaa Mikaayil Ruubii Waashingitan egzaamaan irra barreessu. Gabaasi bulcha guddaa duraanii Saadam Huseen qeequun itti keeyyaadha. Afrikaa keessa Roobeert Mugaabee, Isaayyaas Afwerqi, Paawul Kaagameef Mahammad Abdullaa Farmaajoo akka jaba hojii isaanii xiinxaluu uummata bobboros kune. Badhaafamtoota Noobeelii nageenya lam Dr. Abiyyi Ahmad Aliitiif bulchitu Maayinamaar Aung San Suu Kyi warra waadaa uummata nyaati jechuun gati dabse. Bulchaan Itoophiyaa kun nageenya biyyoolaa Eertira waliin buuseen namoota hedduu bira kabaja argate turka jedha gabaasichi. Mootummaan Dr. Abiyyi Ahmad angorturuuf jecha murteen inni guyyaa roobii mammari federeeshinii irra dabarsa Afrikaa mootii abbarree dhibi dabalachuun mul'ifti jechuun. Nageenyi dhabe bar bulchiisisa keessatti ta'uu jiru gargaaramte wanni kun biyya Afrikaa keessa baay'ee lakkoofsa uummataatiin lamaffarratti argamtu Itoophiyaa waraana naquu dandeetti jechuurra. Jalqabeerraa waan tokko mimmiidhaasuun uummata bira faarfamuuf diraama hojjetu. Achiin bood gargalanii uummata nyaachuun abal mootummoota abbarreetii hajad xiinxalaan qondaal peentagoon duraanii kunen. Saadam Huseen bar 1990 keessa akka jaba garee dippiloomaatota qofa osoo hin taane gaazixeessitoota facuuf dabalatee qaamolee gargaraati eegi faarfamaa tureen duubas gargalee rasaasa deebuun Iraaq qofa osoo hin taane addunyaa miidhachuun seena waggoota 20 dur taayyaadache. Maqaa nageenyaatiin badhaas Noobeelii nageenya fudhattee Islaamota Burmaa akka maraachiifti jechuun niitii bulchutu Maayinamaar Khoomat barreeffami Waashingitan egzaamaayinar kunen. Pireezidaantiin Soomaliyaa Mahammad Abdullaa Farmaajoolleen baran gosa dheereffachuuf jecha harka lafaan dhaana jiraachuun isa garee Alshabaab bira fudhatamu waan hin qabaanneef biyyatti gara rakkoomtuu deebisuu dandeetti jechuurra. Bilisummaa Roodeshiyaa yookaan Zimbaabe ammaatti aansee bulchoota Ameerikaa kanneen akka Jiimi Kaarter fa'aa Mugaabee harka dhaana turan. Isaayyaas Afwerqii barinni Eertira Itoophiyaa irra fonqolchi mootummaa jijjiiramaaf nam diimokiraasii jedhamuun faarfamaa ture. Bulchaan Ruwaandaa Paawul Kaagameelleen akkuma kan diraama hojjateen addunyaa duratti ergamtoota rabbi fakkeeffamanis waadaa uummata nyaatanii mootummaa barree badaa jijjiiraman ka jedhe gabaasichi. Bulchaan Itoophiyaa hamman harka qabu Dr. Abiyyi Ahmad Aliilleen garasi gulufuu jechuun akeekachees. Abiyyi Mugaabee ta'uuf deema. Farmaajoon Siyaad Barre ta'uu barbaada. Isaan lamaanuu gara adomni hin qabaatin ibiddaan taphachuu jiran ka jedhe barreeffami xiinxala ganna 48 kune. Uummati isaanii karoor jarii yaad hawaan hin fudhanneef golii ofirra lakkoofsiisuun of nyaachisuu danda'an jechuun xiinxalli isa gargolabuu deebe. Qondaal Ameerikaa duraatiif irra hormi kalakkaayinitik ruubiin jedhamu hunduu barreeffami isa gabaaba jechoota afaan faranjii jajjaboof fayyadamuun bulchoota biyyoota hedduu gingilcha kanaan dhumu irratti akkan jechuun dhama. Bulchooti Afrikaa baalam jechuun Farmaajoof Dr. Abiyyi Ahmad objuun barbeela kasaan yaadan kun biyyatti gar waraanamaa seensisuu waan dandeettuuf. Bulchooti biyyoota Afrikaa kadheeti kan kee jiran yoo wal arganii billici yookaan suura qof ka'u lakkisanii bulcha Itoophiyaatiif Soomaliyaa kan gorsu qaban jechuun xiinxalli isa afaan godha.